السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم توتا في دابتوتا كنافتو جريبتو سنين جارس برانك جايبا كبر سنين في برانك يكون ما جتون كيسان يدول جاتو كرات برانك جايبا دلوقو فين ديما إنس هي مكية كان أكس أجايبات كلوبو كيا تجارتو ما جري برانكي بربادت برانكي كياني كنا رفينا إرات دلوقو كبر جدي مرتسه أكيد سنين جدا لايك شير سبسكرايب وجودان نجيبه سنين جدا yaada yoo qabaattan komentii jala naa kaayaa. Kanaaf yaadni sunis maal yoo jettanii inni waggaa 3 gahee jira mana madara'uu kana maashaallah dalagallee baay'een qabu gara sa'a 3-4 akkas dalagaa baay'een qabu maashaallah warri makiinallee barsaniitiin jiranii makiinaa oofaa. Kanaafi amma namichi natti bilbilee jalqaballee hojii kana ana kaseensise natti bilbilee mucaan dadhabneetiin jirra yeroo no mana jirus yoo mana jirallee makiina fudhatiin oofaa inni hayyaman qabu waraqaa hayyama osoo hayyamettiin konkolaataa ittiin oof odoo hin qabaanne fudheetiin konkolaataa olii gad oofaa namni immoo hayyama malee konkolaataa oofuun doolaara 10,000 nama dhabsiisa. Maaliif inni makiina jechuun waan nu jenneen nurraan fudhatu kanaaf hojii dhabsuu barbaannaa naan jedhanii waan inni jedhu immoo akkana naan jedhanii waan inni jedhu kamalii lalloo ta'a hamma dhumaatti na waliin tura. Ni bilbilaa fi amma hello 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 الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقامي؟ نعم. والله الحمد لله نقام كمت؟ الحمد لله. ما شاء الله بقى جرات تكمل؟ بريد والله الحمد لله كويس. الله ينبر علينا قال الحمد لله كمت تلاقى مال فقط. والله ما شاء الله ده حالنا مثلا أنا كسين جدو نمشي بيتا أقول ياك أنا نتي بالبلة وايك كسب ولي ناصفني ماكينة اللي ما شاء الله سبر سنة جراني ماكينة برت كنا في حياة ماكينة انقبضو أتي حياة ماكينة كان كمني ما جت تري ماكينة نما فوته ولقيت أختا أصور جت ماكينة نماتي ولت بوسته أصوم فوليسي سكبده فوليسي جو سكبده مو كقرب بيا سير جت يوكي مو أكو قال مسي تفني بعيدا ما جت تري نتي كونكولاتا نما على باسته دللا أنا على باسته تين أختا namichi naan jedhee sin jedha namichi natti bilbileetiniin akkana jalqaballee kanutti fidesihi amma mucaan nu jechuun akka ilma keenyatti jaalanna bakka guddaa qabnaa fi baay'inaan nu qeelleen turroo jechuun qeen teennu ji'a lamaffaa ji'a bultii 15 ji'a tokkoffaa ta'etti hin galla yeroo nu gallu akka ilmoo teennaa caalaa isatti amannaa qe'ee teenna yoo deemnillee akkuma biraa deemnetti qe'ee teenna kabajaan itti galla kabajaan qe'ee teenna qabee nu eega garuu bakkee rakkoon inni qabu waan namni jedhuun hin dhaga'u konkolaataa kana dhiisii erga barattee hin jette hayyamaa gabaafattu dhiisi jennaan didee gaafa immoo argitee qabaniitiin hin jedhanii nu adabbii guddaa adabamna konkolaataan keenya waan ta'eef isa dhalli rakkotu gayaa. Kanaaf waan jennuun yeroo maraa ima gorsinaa ofiin nurraa eeshinuun jedha hojiirra oolchu kana waan ta'eef nu hojiirra dhaabisutu irra nuuf furmaata naan jedhani namichi jalqaballee sinatti fidee naan jedhan jechuun yeroo baay'ee ijoollee fidaa fidanii waan tureef ati ka hayyama hin qabne isaan si gorsanii ati hojii namaan oolchini maal jetteetiniin hayyaa malee konkolaataa namaa ooftaa sin jedha. Ani jechuun itti dubbachuu isaa akkuma jechuun hedduun kabaja akka ilmoo xiyyaatitti ilaala akka nama argitee hojjetaatitti iyyuu miti kan ilaalu kanaafi atummaan jechuun atummaan itti haasa'iiti atummaan gaafadhu waan nu jenneen hin dhaga waan ta'eef nu rakkoo booda nurra ga'urra ammuma jechuun isa hojii dhaabsineetiin iyyuu argitee isa ofirraa oofne kuni marru nurraa hafaa naan jedhanii kanaaf meenatu gaafata waan isin jettaniin namni argitee
isin bira ta'aatiin hin jira waan isin jettanii fudhachuu qaba maaliif hin fudhannee miti jedheeni namicha waliin haasofneetiin hin bira deemne namichi dirqama ofirraa baasuu qabaa nan jedhe akkasii ati asirratti maal jettamee jechuun ulfaatadha dhugaa. Ajal. Kairraa fuudhee ka oofe sihi inni maali beektaa namni jechuun haguma namni walitti aanuuni jalqaballee hojii kanas namni siifillee namicha kanallee keessa beekaa. Situ hojjetaa jira. Situ fuudhee. Jechuun adama maaliif loltariyaa nama bar seera si gaafadhee simaa fi namichi akkana naan amma lolli bare amma wanni isaan jedhan nuuf beektaa yoo ati yoo isaan waa dubbatan hin dhagaa. Kanaafuu yamma bar namicha ani beektaa jechuun mana kanallee yaa jalqaballee mana kanallee wanni si ilaalee fi maashaallaadha namichi kuni nama argitee haasaballee hin qabne nama tasgabbaayadha nama obsa qabu kanaaf nama jechuun yeroo dheeraa waliin turre keessi isaa beeka kanaaf anillee bakka san siif hidhadhee maashaallaadha atillee immoo akkasumatti walii galtanii waggaa kanaa waggaa sadi waliin jiraachuun waan guddaadha. Kanaafi waan isaan siin jedhan atirraa fudhuuti dalagaa kan kee seeraan dalagii sirna dalagaa nu barataan jechuun tola mallaqa nyaataa jirta malee dhugaa dubbanne wanni sa'aatii 4 sa'a 3 namni dalagu dalagaa miti. Kanaafi maal jechuu barbaade beektaa jechuun dalagaan sitti ulfaatu. Ansiin jedhaa jiraami ammoo jira siin jedhaa jira jechuun hojii akkanaan argattu jechuu barbaadetti beektaa hojii akkanaan argattu hojii salphaa hojii ulfaanne hojii sa'aatii muraasa qofa hojjettu. Amma kanaaf amma ildooniin itti pirankidha wallahi pirankii asirra dalagee dhiifamaa. Pirankii ajaa'ibaa asirra dalagee jedhe namichi waliin haasa'u dhugaa rabbii waliin haasa'uunee jirra garuu waan namni caqasigaa waan namichi naan jedhe faallaa kanaati maal naan jedhe beektaa maashaallaadha osoo amma inni hin deema kan jedhu taate ani akka ilmoo kiyyaatitti ofitti fudhadheetiin jira manallee shaggaa tokko ni kennaafi yoo fuudha barbaadellee ani waan barbaachisu hunda ofii mataa kiyyaa godhe itti fuudha inni ilma kiyyaa naan jedhe ani immoo gammachuu kana gamanaan pirankii sirra dalagee immoo gamanaan gammachuu sitti muufi maashaallaadha hedduu namatti tolaa siin jedha namichi waa'ee sanii makiinallee jechuun maashaallah si barsanii jiranii makiinallee ni bitaa fi waan akka rakkoon tokko hin jiru
manalleen kennaa fi ajaa isin haa jiraatanii mana kana keessa walumaan jiraannaa naan jedhe maal barbaadda obboleessa kiyya kana caala pranki surprise maal barbaadda rifattee jirtaami dhiifama sorry ayo kahit aye eddu galatomi kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuuf pranki ajaa'ibaa irratti dalageetiin jira faallaa namichi naan jedhe isaan jedhe akka isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya laayikii fi sheerii hin dagatinaa namira dhaabbadhaa jabeessaa isiniin jedha amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh